السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في أردفتوتا كينيا إيجا جوجا الرخنا سجنتا كينيا سجنتات إنتلا كان بيس تكفادا كرولوس أورهان كوتا سديت أبنه رفنيتي جرا سجنتا كينيا كانت إنتلا أكاسي جدي كنا فكاتا واهي دلدلا يوكان فيلافيوس كنا براميجرا وانجا أم كنتو بنوتها أكاسما فاطمة فيلافيوس تو إسا برتي تجرتي هكتار موتش أكمين هولكا كيسد أركتي يوكان إمبراطور أكمت أركتشو دندي على الدين سيفي فيلافيوس تي مالف قبتي كان اللي كان فيديو الراكي ستي تبنوتها كان ما أول قبتي فيلافيوس أورهان لغما كيجو تيجال تجرا بيسا كيستي أكمل أتوتي سيفي تقبتي هكتار برغيسي تجرا كان فيلافيوس لغمان كيجو أورهان قل تجرا كان ما أول قبتي مالهنات واهي دلدلا كان برتي تجرتي أكسما واهي هادمنا لما فادا انتلا إمبراطورا كان تاتي واهي إسي هادمنا أورهان لما فالي أران تنبال إنان كان تبنوتها كان اندرو اللي فيديو كان دروا كيستي تبني وان جروف عربال إنا واهي سي irra deebiidhaan kan dubbannu ta'a isiniin jecha kanaaf viidiyoo keenya jalqabuudhaan duratti viidiyoo keenya like share akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina isiniin jecha akkasuma warroonni YouTube channelii Ororikar dhibba keedhaaf haaroo taatan subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana ol irra kaadda akkasuma dabalataan isin gaafannu namoonni biyya keessa yookaan Itoophiyaa keessa jirtan VPN banachuudhaan akka nu daawwattan asumaan kan isin gaafannu ta'a viidiyoo keenya kan arraa jalqabuudhaan duratti intro gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya walitti dachaanee jirra kan daawwachaa jirta YouTube channelii Ororikar dhibba keedha warroonni haaroo taatan akkuma jalqaba irratti isiniin jennee turre subscribe godhachuudhaan mallattoo notification kana banadha akkasuma jalqaba irratti kan dubbannu waa'ee torbee darbe yookaan xiinxala kana duraa keessatti dubbanne waa'ee Filaaviyoos ni du'amoo hinduu jennee turre irratti waan lama kaafneeti turre parsantaa 50 jenneeti turre Filaaviyoos akkuma irratti jennee turre torbee darbee yookaan xiinxala kana duraa keessatti Filaaviyoos yookaan yoo hinduu jenneeti turre ammoo garuu diramee jaalalti isaan lamaan jidduutti bal'achuu danda'anneeti turre carraa ammoo 50 kan keessatti ammoo deefneen dhuftee baraaruu dandeesseetti turre kanaafuu Filaaviyoos akkuma innee turretti baraarameeti jira garuu ammoo hin diramne akka waan hiriyyaa yookaan deefnummaan dhuftee baraarteeti fakkaata kanaaf xiinxalli keenya kunoo akka gartan kanatti milkaa'eeti jira jechuudha kanaaf akkuma kanaan dura isin jechaa turre 10 keessaa meeqa kannitaniif isiniin jenna egaa xiinxala keenya kan guyyaa har'aatti ammoo yommuu deebinu waa'ee daldala yookaan Filaaviyoos kana barameeti jira waan jaamurratti kan dubbannu ta'a egaa Filaaviyoos achi keessatti akka waan baramee jiruuti Faaximaalleen Seefitti qabattee ati eenyu jetteenitti turtee maaliif jennaan daldala yeroo kamiyyuu daldalaan akkanatti jabaa hin jiru dhufee loltoota dila sammataa isaatti fixee keessa bohuun isaa hunda isaaniitti raajii ta'eeti jira akkasuma waan akka waan fakkaatuuti namni alaa deemaa dhufeessa yookaan namni dhufee isa gargaare sun akka waan maqaa isaa yookaan Filaaviyoos jedhee dubbateeti jiruuti nu fakkaata yookaan deefnummaa yoo keessiin baraartu ta'e Filaaviyoos akka waan jettee baraarteeti nutti fakkaata garuu kun ergixanyaa miti garuu akka waan baramee jiruuti maaliif jennaan akkuma gara gadiitti ganaa dubbachuudhaaf teenyu maalhuunillee waa'ee daldalaa kana bartee jirti yookaan gaafatteeti jirti fakkaata akkasuma Faaximaa bira namni yeroo san jiru ilmi Sheenshaa Beem achitti argameeti jira yookaan namni tokko maqaa Filaaviyoos jedhee yaamee akkasitti innillee barachuu danda'a waa'ee maalhuun itti aanu ta'a jechuudha yookaan kan dubbannu ta'a ammoo waa'ee daldalaa kana yookaan Filaaviyoos kana barameeti jira wanni jaamu garuu inni kun tarii baramuu danda'a inneeti yaannaa maaliif jennaan achi keessatti baay'ee dubbatee Orhaanilleen baay'ee shakkii waa'ee isaa kanarratti jalqaba beesaa irratti kaaseeti jira maaliif jennaan daldalaan dhuunfaa tokko akkamitti loltoota dila san fixa waan jaamurratti kaaseeti jira kanaaf daldalaan kun ammallee waa'een isaa qoratamaati jira jechuudha baay'eedha akkasuma waa'een isaalleen baramuu danda'a jechuudha filima torbee deemuu keessatti maaliif jennaan Orhaanilleen baay'ee waa'ee isaa kana baruudhaaf fedhii guddaa qaba waan ta'eef kanaaf daldalaan baramuu danda'a karaa gabaabatti baramuu danda'a waa'ee maalhuunitti ammoo yommuu dachaanu maalhuun akkamitti waa'ee isaa kana baruu dandeessu inni kalaallu taate maalhuun tarii ilmi Sheenshaa Beem achitti argama waan ta'eef ilmi Sheenshaa Beem yeroo san achitti waan tahame yookaan maqaa isaa baree yeroonii fi galee ummaa isaatti himuu danda'a ummaan isaalleen akkasuma maalhuunitti dubbii kanaan diruu dandeessi jechuudha maalhuunitti himuu dandeessi kanaaf maalhuun haalata kanaan waa'ee daldalaa kana baruu dandeessi jechuudha akkasuma jaalalaan irraa qabamtee jirta kanallee gaafatteeti jirti kanaaf jechuudha waa'een daldalaa kana baay'ee qoratamaati jira tarii baramuu danda'a yookaan ammoo baramuu dhabuu danda'a jechuudha akkasuma waa'ee lammaffaarratti yommuu
hafnu ammoo waa'ee Faaximaa fi Filaaviyoos yookaan Faaximaan Filaaviyoos ta'uu isaa barattee jirti. Eeyyeen Faaximaan barachuu dandeessi. Jalqaba Faaximaan barattee garuu ammoo galtee dubbachuu yookaan dubbii itti ulfaachuu danda'a. Kanaaf Faaximaan barattee jirti jechuudha yookaan barattee jirti inni bira dabarre gaariidha. Mee torbi as deemu keessatti filima as deemu keessatti waan ta'uu kana waa waliin laallu ta'a jechuudha. Akkasuma Hektaar mooticha akkamiin holqa keessatti argachuu danda'e yookaan Hektaar mooticha akkamitti argachuu danda'e? Egaa holqa keessatti akkuma garree jalqaba Filaaviyoos Orhaan wajjin akka nam tokkolleen quba qabaachuu hin qabne akkanaafi ati qoftiin beeynu jeeni ture. Ammoo garuu yeroo kana holqa keessatti akka jiru bareeti jira jechuudha. Deefnee waa'ee kanarratti tarkaanfii fudhachuu dandeessi namoonni jaanis ni jira. Garuu wanni kun deefnee biraan kan ta'e natti hin fakkaatu jechuun deefneen haga ammatti waa'ee kanarra dhokotteeti jirti waan ta'eef deefnee biraan ni geejeellee yaadu. Garuu basaastuun takkittiin achi keessa deefnee qofa karaa deefneetiinis barachuu ni danda'a. Garuu wanni kun karaa lamaan ta'uu danda'a yookaan deefnee irraan barachuu danda'a yookaan ifii qoratee argachuu danda'a. Maaliif jennaan warra mana amantaati waan ta'eef odeeffannoon baay'een isa biratti ni geha waan ta'eef kanaaf jechuudha karaa lamaan kanaan barachuu ni danda'a. Garuu Hektaar mooticha achi keessatti qabatee jira. Mooticha achi keessatti qabachuun kun mooticha ni ajjeesa namoonni jaanii gaafii heddullee kaasanii jira. Garuu ammoo mooticha hin ajjeesu. Maaliif Orhaan dubbateeti jira beeysa keessatti mooticha yookaan ni ajjeesaa yookaan ammoo waliigaltee wajjin godhaa jee jira. Maaliif yookaan waliigaltee taasisaa akka jechuudha innilleen isaa hoogganamuuf waliigaltee isaa wajjin taasisuu ni danda'a. Garuu ammoo waliigaltee godhuu dhabuus ni danda'a jechuudha. Kanaaf mooticha achi keessatti ajjeesuun parsantaa 50-50 hedduu jira jechuudha. Mootichi garuu akka kiyyatti jechuudha akka xiinxala kiyyatti mootichi kun hin du'u. Maaliif mooticha haga kanatti ni ajjeesee yaadu yookaan waldhabdee guddaa fida. Akkasuma warri mana yookaan mana amantaa kun loltoonni Haaroon amma dhufan kun rahmatallee qabanii akkuma torbee darbe filima keessatti dubbatee ture akka malee gara laafina tokkollee hin qabanii uummata babbadaadha. Kanaaf jechuudha hedduu takka hammaatanii jiranii jechuudha. Warra mana amantii kana wajjin qabsoo Orhaan qabuunsaa baay'ee ni ulfaata. Kanaaf warri mana amantii kun tarkaanfii guddaa fudhachuu dandeenye jechuudha. Akkasuma waa'ee Hektaar mooticha ajjeesuu ni danda'a kana kun parsantaa 50-50 ajjeesuu dhabuu danda'a yookaan waliigaltee wajjin godhee achi keessaa bahuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu immoo Alaaddiin Seeyfii maaliif Filaaviyoositti qabate? Amma wanni kun xaba keessa waan jiru fakkaata. Mee kanaafi Filaaviyoos Orhaan dhuguma kiyyutti galchee jira waan jedhamu kana walirratti kan dubbannu taha. Alaaddiin Seeyfii Filaaviyoositti qabateeti jira. Sababa shakkii achi keessatti kaateef yookaan Filaaviyoos kun akka daldalaa sanitti seenuudhaan shakkii akkasuma gantuu ta'uu isaa shakkameeti sababa sanitti Alaaddiin itti qabate. Garuu kun xaba Orhaanii fi Filaaviyoos jidduu jiru yenneeti yaanna. Filaaviyoos Orhaan kiyyutti galchee waan jedhamurratti Filaaviyoos dhuguma an akka kiyyatti jechuudha. Filaaviyoos kun gonkuma waan akkanaa kana yookaan waan akkanaa kan ni hojjete jee yaadu. Inni kaayyoon isaa guddaan haaluu warra isaaniitiif bahuudha malee waliigaltee nama cabsullee miti. Nama waliigaltee namni jajjabaan amaluma keessattuu yookaan akka filima keessatti yeroo baay'ee garrutti namoonni jajjabaan beellama isaanii baay'ee hin cabsanii yookaan waada jalqaba seenan gonkuma hin diiganii jechuudha. Filaaviyoos illee nama akkasiiti baay'ee jechuudha. Nama jabaa tokko waan akkanaa kana yookaan waliigaltee ni diiga jee illee yaadu. Alaaddiin wanni inni shakkee waa'ee waliigaltee kana akka waan diigetti Seeyfii itti qabateeti arkama. Kanaaf waa'ee isaa waa'ee Alaaddiin xaba kana waan quba hin qabne natti fakkaata jechuudha. Garuu ammoo Filaaviyoosii fi Orhaan dhuguma kiyyutti galchee jira waan jedhamu kanarratti ammoo bal'inaan kan dubbannu ta'a. Filaaviyoos Orhaan dhuguma kiyyutti ni galcha. Kun Filaaviyoos kiyyoo miti. Xaba Orhaanii fi Filaaviyoos gidduu yeroodha. Orhaan filima keessatti maal jee ture yeroo kana dirqama naafi Hektaar wal duratti bahuu qabnaa jee murteesseeti jira. Kanaaf Hektaar arkuudhaaf dirqama akka nama hidhameetti yookaan wal duratti bahuudhaaf jecha Orhaanii fi Filaaviyoos walii galanii jechuudha. Sababa maqaa hidhaati yookaan boojuutiin akka qabamee achi dhaqee beekamaadha. Sababa kanallee Filaaviyoos waa malee hin goone isaa fi Orhaan dubbii takkallee akkanan dho'isinee jee tiimeeti jira Filaaviyoositti jechuudha. Filaaviyoos akka baramee jiru deefneen akka isa himtee jirtu waan baree fakkaata. Filaaviyoos isaa loltoota warra Mataskaanaa sanii lolu jiru ni garraa. Kanaaf Filaaviyoos maal godhee jechuudha akka jechuudha baqa dubbiin isaa sun irratti hin beekamne dirqama kennama kanaan akka isaan biratti amanamu godhuudhaaf jechuudha. Kana Orhaanitti himee xaba kana akka qopheesse yookaan akka karoorfatan ni mul'ata jechuudha. Kanaaf wal duratti bahaniiti jiru walumaa galatti jechuudha. Kanaaf waa'ee Filaaviyoosii fi Orhaan xaba ta'uu isaa isinitti himneeti jirra jechuudha. Akkasuma waa'ee haadha manaa Orhaan tan lammaffaa tana kan dubbannu taha muraasa. Intalti tun intala imperaatoraati jechuudha. Maqaan isii gaa seenaa keessatti akka beekamutti Asparajaa Haatunidha. Akkasuma maqaan isii ammoo yeroo ammaa tan Pireensis yookaan giiftii taatee argamtu kanatti maqaan isii Tiyaadoraa jedhamee namni baay'een dubbataati jiru. Kanaaf intalli tun intala imperaatoraa Yohaannis
jahaffaa tantaateedha jechuudha. Tiyaadoraa tanaaf fuudhee jechuudha. Gamtaan kun Orhaanii fi warra Awurooppaa keessatti akka babal'atu baay'ee taasistee jechuudha. Mucaa tana fuudhuun akkuma kanaan dura isin jee siyaasaaf akka fuudhu isinitti himeen jira. Tiyaadoraa tana wanni inni fuudheef siyaasa akkasuma gamtaan Orhaan yookaan Usmaaniyaa kun Awurooppaa keessatti akka baay'ee babal'atu kan taasisuudha jechuudha. Fuudhaa fi heerumni isaanii kun jechuudha. Akkasuma teessoo imperatoraa yeroo kanatti imperatorri akka waan teessoo irraa bu'ee jiruutti fakkaata. Orhaan intala isaa fuudhuudhaan akkuma Usmaan gaafa kan taasise jechuudha. Sultaan akkuma aangoo irraa kan buusan aangoo irratti deebise imperatora akkasitti teessoo irratti akka deebisuuf gargaaru Orhaan imperatoraaf teessoo isaa akka deebisu sababa fuudha kanaatiin jechuudha. Akka deebisu akkasuma hidhanni isaalleen akka baay'ee ta'uu fi akkasuma dawlaan Usmaaniyaa akka guddattuuf kan gargaartuudha jechuudha. Fuudhaa fi heerumni kun akkasuma Asboroja Haatuun tun mootummaa Usmaaniyaatiif gahee guddaa yookaan babal'ina isiin Awurooppaa keessatti akka guddatu taasisuudhaaf gahee guddaa tan taphatteedha jeemeetii namni baay'een dubbataa jechuudha. Eegamee kanumaan wal qabatee waa'ee haadha manaa isaa beeysa lammaffaa keessatti akka waan dhufu teessuutti fakkaata. Inshaallah Rabbi fedhe beeysa lammaffaa illee kan xiinxala isaatiin isinii dhufnu taha. Kanaaf intalli yookaan Asborojaan tun beeysa lammaffaa keessatti gara fiilima keessatti akka dhuftu abdii qabna. Akkasuma kanumaan wal qabatee waa'ee Niilfarii fi Asborojaa kanatti qashomee kan isinii dubbannu ta'a. Niilfarii fi Asborojaa jidduutti maaltu ta'uuf deeme yookaan ibidda akkamtu jidduutti dhawaaga. Niilfarni beeytan Usmaan Orhaan baay'ee jaalatti akkasuma Orhaaniif lubbuullee ni kannitiif hedduu takka wal jaalatan jaalala isaanii gaa hedduu ni gartan fiilima keessatti. Kanaaf waa'ee isaan jidduutti maaltu ta'a waan jedhamu akkuma gawaalaa fi maal humsanitti isaan jidduutti illee ibiddi hanga jalqabaan numa deema. Ibiddi isaanii ammoo yeroo booda kan dhaabbatu ta'a. Intala Bizaantii isaan lachuutu intala mootiiti meegaa waan isaan jidduutti ta'u kan waliin laalu ta'a. Garuu kanaaf inshaallah viidiyoo xiinxalaa itti aanu keessatti yoo Rabbi nu deebisee kan walitti deebinee walitti dubbannu ta'a. Asumaan kan isinii dhaamu telegiraama keenya irratti waan tokko maxxansinee jirra. Filimoonni torbee kana deeman martinuu torbee kanaaf gargaarsa istuudiyoo keenyaatiif jechuudha. Namoonni dandeessan galii xiqqaa galii muraasaan akka galmooytan asumaan isiniif himnaa. Bifa saniin argachuun ni danda'ama isiniin jenna telegiraama keenya jalatti warroonni hordofaa jirtan bifa saniin ni argattanii. Kanaaf viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti inshaallah nagaan tura isiniin jaa. Ammoo viidiyoo keenya like share godhuu hin dagatinaadha. Kunan keessaa xiinxala keenya meeqa kan ni tariif komentii irratti barreessa. Galatooma nagaan nu tura. Assalaamu alaikum.